Ashamarka hunni akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya keessa hordofaa jirtan kun gadaatu roon mateeta tan bagara deebiidhaan gara chaanal keenyaa dhufne jecha hurroonni haaraa dhuftuu jiraatan sabskraayibii diimaa santuquudhaan maatii keenya dabalamaa isin jenna akkuma beekamu gadaatu irratti dura viidiyoo ijoo fi sooshaal miidiyaa ta'an kanneen isin bohaarsaa isin barsiisan garaagaraa isin biraan gaa turre irra hadhas bifa wal fakkaatuun viidiyoo dhiyeenya kan ijoo sooshaal miidiyaa ta'an kanneen isin bohaarsaa isin barsiisan qabannee dhufne irraa kanaafuu isin hamma dhumaatti viidiyoo kana akka daawwatan jecha asumaan ammoo viidiyoon kun namoota dura akka gahu laayik gochuun akka hin raafne yoo viidiyoo kanaaf hoo xiqqaate laayikii 100 galchuu qabaanna hamma dhumaatti nu hordofaa. ቪዲዮ ዋንጌን ሀዳፍስ ሊቃውንዴ ዱምኔ ኬሳ የሳቅ አይነቶች ይሁንና አካኩን ኮልፋ ሚቀ ከንጅዱ ሜውጂላ አላጀል ቀበረጠ ሃሃሃ ጀኔ ኮልፊኔ ፈታዘና የኔ ወልት ደብና ሚ አካኩን ኮልፋ ሚቀ ከተኤ ሀዳወን የሳቅ አይነቶችን እስኪ ዘርዝራቸው። ብዙ አለ። እሺ አንድ ሁለት ሶስት አራት ገባ። አራት ገባ። እሺ እሺ ይበቃኛል። ኮልፋ ከኒ ፈካታ ከናፊ አሞስማት ጉታ ሲኝና ቪዲዮ ከነታኑ ተወጪኑ ቲክቶክ ሪፊ ሞዴል እስቲ ኦሮሞ ማስኪ መንጊ ጃላዴ ፉዱ ማሌው ናጂሳ ዱዌን አርጋማ አጅዴ ኢዲገቡ ጅረ ነም ኢብማኒ ሴ ዲገቡ ጅረ የቹዳ ካኑ እንደ ማክሲም ማላከ ጎቴ ሙጃ ካና ቦጂት አይ ዶንት ኖ hundaafuu viidiyoon kun ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira namoonni hedduun koomentii adda addaa rakkannanii jiru laayik sheer godhanii jiru isinillee viidiyoo kana daawwannee walitti haa deebinu. Ishii akkam jirtu hundi keessan uummanni Oromoo baay'ee dhiyaa kan jirtan hundumtuu nagaan isiniif haa ta'u jecha haadhanii kan fuuldura keessanitti dhiyaatee fi baay'een keessan waan beektan itti fakkaatu garuu ani akkasiin bartaniif jedhee kan dhufee har'a ifa manaaf taasisaa garuu fuuldura keessanitti boon barbaachisu ture garuu dhiirri fuuldura namaatti hin bo'u kanaaf maal jedhan beeku suurri ishee irraan gadii kan irratti kan argitan maskii mangee jedhamti baay'ee keessan tiktok irratti hin beektu tiktok irratti ishee argee amma miti ergan ishee gaafadhe amma miti tureera baay'ee ture ergan ishee gaafadhe garuu isheen anis gaafachuuf mirga nan qaba natti fakkaata mirga kanam tokko nan qabanis bakka gaafachuuf mirga nan qaba kanaaf isheen maskin kan hunda mucaa maali akka tutte qorichaan tutte akka ittiin beeknee wanta isi akkana boochiftee hundaafuu ilmi dhiiraa akkana yoo buukun waa hedduu nama dhagamu shamarran nuuf hubadhaa siin jechuu barbaadna. isin bar ummata miskiinaati isin jechuun ummata miskiina namni dhuguma akkana bu'aa mucaan kun jedhullee dhabamu garuu gaafachuuf mirga nan qaba natti fakkaata jecha daawwadhaa innaa maal seetan beektu takka dhiifama naaf taasisaati gidduutti maal seetan beektu tiktok irratti ergeen follow video ajaa'ibaatti namoonni hedduun sheer godhanii jiru koomentii adda addaa irra kennanii jiru warroonni jalqabame dhuguma sitaniitiin hin sobamne yare dhuguma akkana abboo jaalateef dhuguma jaalate bakka dhuguma jaalate namni jedhullee dhabamu hundaafuu imimmaan akkas inni buusun bishaan sobaatii jechuudha way ayyika video kenna itti aanutti hojjeenu enya kana gaafii ajaa'iba gaafii jaalataan duran baratan tan duran nam tokko jaalatu dhiirri tokko shamara tokko jaalate gaafii jaalalaa yoo dhiyeessu bakka dhoksaatti adda waameeti sin jaaladha jedhamti ree barama dhinya kan ammoo kana adda kan ta'e gaafiin jaalalaa adda baabaa yookiin konserti irratti bakka namni kuma dulla kaamutti
san waltajjirratti gaafiin jaalalaa tokko dhiyaateera viidiyoo guddaa argate dhiyeenya ijoo sooshaal miidiyaa keessaa tokko mee viidicha kana daawwannu ልታ deebinu እሺ ምናልባት ጥያቄ ላንቺ ግራ ሊያጋባሽ ይችላል ቀድሜ ግራ ልጋባ እሺ ምን እንደምልሽ አላውቅም ቲጂ በጣም ነው ያፈቅርሻለሁ በጣም አፈቅርሽ ነገር አፈቅር ደስ ይላል ፍቅር ደስ ይላል አይደል እንዴ አከብዳሪ ፈቴ በሬ ገርማሌ ስለዚህ ሄልሽ መቼም ረተሞ ፎድ ሲራዩም ቢኤክሳጀት ያራቶ አፈቅርሻለሁ ይቱ ይወድሻለሁ ሰው ጀደኝ አንተ ቁጥሩ አፈቅርሻለሁ ጀዱን ከነገሩ it's difficult አፈቅርሻለሁ ይቹን ያው እንዴክተን ጀደያ አዳ ህሪያ ጃላለ ወፍና ነው ሙልቲ ጃራቹ በርባዶ እና ጃላለ ተስቆፈን ይቹን እንዴ ዲሩ ተኩ ዱበር ተኩ አፈቅርሻለሁ ይወድሻለሁ አዳዳተው ኒ ቤክተን ጀደታ ያዳ እንገሩ ይወድሻለሁ ጀነን አፈቅርሻለሁ ይደኔ ጃርቲ ሃንገና ጌቱተና ሃደ ጆሌኔ ቃቲ አባውራ ተንቀብዱ ካሰኑ አደ ሶንታኔ ሃኮ ሰርቲያን ገስባ ወልተጅ ገስባቱ እንረት ባክስ ወልተጅ ገጌሱ ጅርቱት አፈቅርሻለሁ ቲጂ ይሬቹን አከናውቃ ይሬቹን አከና እስንንጀ ጃራቴ ጋፋቴ አርገትስ ዳውስ ተኖዳ ከስ ጋፈቹ ላይ ጎደረ ሙዳፉም ቪዲዮ አንገን ማታ ላውን ማርያም እንዳንተ ይምሩ ነው እንዴ ግዲል አይ እውነት ለመናገር ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ወይኔ በድንግል ማርያም ምንድነው እስቲ ምን ትሉታላችሁ የሆነ ነገር በለው እስቲ ምን ልበለው ካንቺ ዱጉሞ nama banagar sosin lete sinar kabadu nanda namni tokko bakkisin ennetti bakkisin waltajji tokko geggeessanitti jecha akkana yoo si darba tokkinnan jecha akkana yoo sin jedham hangam akka nama rifachiisu ishirraa argachuu dandeessanii kanaafu jecha akkana kunna dhiira kanarraallee rabbisin haa qabu sin jenna kana wal qabate waa isin dhagame koominti yelannu barreessaacha viidiyoo kennittaa nutti hojjeenu ammoo godda addaatti akkuma beekamu kosmootiksiin shamarran fayyadaman kunneen kafuula dibata adda jira ka hidhii dibata adda jira kuma adda hedduu baay'eedha adda baay'aa gosan qabu lakkoo ayamai nomatu kan ween garuu akkana akka dibatanii akkana dibatanii baay'eedha miti ree nu lakkoofsan qabuuti kana shamarrani fiqiranya kunnaan jaalallee ofii ittiin boojaan jechuudha dhinya kana garuu kana adda katee bizit kakan dhinya kana garuu kana adda kan ta'e viidiyoo ijoo sooshaal miidiyaa tokko ni jira innis indi amma fakkeenyaaf nama rifeensa manarra jiru kun himanii riilaamiti kan rabbi nam biqilche kan shamaraas kan akkana biqilu bakka jirutti ammoo mee hundaafuu viidiyocha daawwannoo ልታ ደብኑ ይሄ ደግሞ ለወንድሞቼ ትምህርት ነው ለአዲስ ጠባሾች የጠበሳችሁ እንኳን ያው የሚስታችሁን የገርል ፍሬንዳችሁን ጉታቃላችሁ እንዲህ ሁለት አይነት ፊት አለን ሁለት አይነት ጸጉር ሲኖረን ማለት ነው ኦ ማይ ጋድ ካኑ እንደካኑ ሶብደኝ ይችላል ለካውር ሸመራኝ አረዲሳ እንዴ አከሚት ደግሞ አዳኑ ስናቤ ኑሬ ፉሉማን ከሰኑ ኑጋሉ በከዲዳ ይሩት ደግሞ ራን ሪፌንስ አከስ ደባለታኔ እንትን ተውን ሶጀን ነገሩ ሪፌንስ ምንጭዮ ተናነ ባሬ ካኑ መማቱ በከከና ባሬሉት ገሩ ዋይ ማፊ አርቲፊሻል ሄሪ ማክበርባች ስሪ ላምት ጀዲ ያዳ ከኪያቲ ካኑ መማ ረቢና ማከነ ፈታ ዘና akkuma zana fata jei addunyaan teetii on kaytantaten okay kana walqabate sinle waa isin dhagame comment yelannu barreessaacha haa ta'u garuu yoggoo adda viidiyoo kana laalanitti namaan dhiirri tokko shamarran bicharratti warri qabanni jiran garuu shamarran qofaa miti kosmootiksii kan fayyadamu dhiirris ni jira jechuudha shamarran itti warri kolfita warri dhiiraa mee viidiyoo keessan kanallee daawwadhaa ወሎላይ ነው ሞቴም ሰርጌ የሚያምርበት ወግ ማረጌ ወሎ ያዘው መርሃባን ያለ ስስት በሙሃባ አመለውትው ያየሽ ብትራ kana fakkaata jechuudha kan irraallee kan irraa ka'u jira gogaa isaanii kunniin bifa adda addaatiin kosmootiksii warroonni fayyadaman ni jiru
hundaafuu yaa waan barri fidee homaa gochuu hin danda'amsin jennaa isinis kanaa wal qabatee waa isin dhagame koomentii yalan nu barreessachaa viidiyoo kan itti aanutti hojjennu akkuma beekamu yeroo darbe keessaa eebba yuunivarsiitii Finfinnee ture. Eebba yuunivarsiitii Finfinnee irratti barataan tokko qoraan baatee guyyaa eebba isaa sanii haadha isaa ammoo gaa'onii yookiin waraqaa eebbaaf isaa kenname isheetti uffisee ofii ammoo qoraan baatee suuraan kee tokko iyyuu sooshaal miidiyaa ta'e jira. Feesbuukii akkasumas sooshaal miidiyaawwan pilaatfoormii adda addaa irra deemaa ture jechuudha. Haa ta'u garuu waggas sanii wal qabateetii mucaan sun hiyyeessa ture. Haati isaa hiyyeessa yookiin hiyyeettii qoraan gurgurtee isa barsiisaa turte. Sababa mucaan sun akkas godheeniif jecha ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Waggasuma immoo kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waan san dhagayeette. Osoo olteen bullee mucaa sawwaamtee waltajjii tokko irratti affeertee ergas booddee ammoo akkuma argitan ቁልፍ ይሄንን ቤት ባለ 2 መኝታ ቤት ነው። እቃዎች የተወሰኑ እቃዎች አስገብተናል። ሶፋ ከእንግዲህ ወዲያ ውሃ እየተሸከምሽ ጀሪካን እየተሸከምሽ ልብስ እንዳታጥቢ የእቃ እና የልብስ ማጠቢያ ማሽን ውጪ ላይ ያ እሳት ማንደድ ጪሱ ቀርቶ ስቶቭ ምድጃ የመሳሰሉትን አስገብተናል። ሌሎችን ደግሞ እናንተ ሄዳችሁበት አታልቅሽ። የለቅሶ ጊዜ አልፏል ማለት ነው። እምባሽን እያፈሰሽ አስተምረሽ ለብዙ ወጣቶች ለውጥ የሚሆን ነገር ካንቺ ተወልዷል። ኤፍሬም መቃም ሙጫ ከና ኤፍሬም ጀዳማ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ራድፈሜ akkana jechuudha galata haadhu fi yookiin galata olmaan namni tokko nama ol awwaalanii dhoksoon ta'an akka gubbara ol baasanii yoo mul'isan ammoo rabbiin jasaa isaan yookiin galata olmaan namni siif oolisa yoo mul'ifte akkasuma ammoo rabbi irraa argata jechuudha. Mucaan kun kana hunda yaadeeti miti kana alatti illee garuu badhaasa manaa kanaan qofa dhaabanne kondominiyeemiin kutaan lamaa kennamee fi hiiqaa yookiin meeshaan mana keessaa kennamee fi kanaan qofa osoo dhaabanne miidiyaawwan gurguddaa addunyaa kanneen akka Aljazeeraa CNN irrattis dubbatamaa ture jechuudha. Warroonni Dubaay jirtan arguu dandeessanii miidiyaan guddaan Dubaay waa'ee kana haasaa ture raawwuu darbee. Kana alattis mucaan kun akkuma beekamu yogguu adda addaatti Itoophiyaa keessa eebbifamanii nam tokko hojii argachuudhaaf waggaa 2-3 xaaraa jechuudha. Inni ammoo eebbifamee guyyoota muraasa keessatti kana raawwatee akkuma jedhe insaan kan argee insaa keessatti hojii argatee jira jechuudha. Insaan iddoo guddaadha. Ni beektan ta'ee dhaabbata guddaadha. Dhaabbata guddaa kana keessa qacaramee jechuudha. Kanaafuu namni oolmaa haadhaa yookiin namni tokko nama oole yaadatu rabbiin raabadha isaan kanaa kan argata jechuu barbaade. Kan ammoo fakkeenya godhatnee hundumti kennaa akka fayyadamnu jechuu barbaada. Hayyeekaa kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota kee obsaan godhumatti waan hordoftaniif galatoomaa. Viidiyoon kun namoota dura akka guuf laayik sheer gochuu akka hin irraanfanne jecha amma viidiyoo biraatti waliin deemnutti iddoo nagaa tura.